Yes, jechuun eewwa mee warreen ni dhageeffamtii warri akkee yes naa kataba yes yoo dhageeffamtee yoo hin dhageeffamne immoo no akkanaga seenaa yes takka warri naa barreessitan yes ni dhageeffamtii jechuudha galatooma fayyaadha. Excellent. Seenaa mee arraan tana warreen qabsoo fi cichee maraataa yookaan immoo waan hin taane jedhamaa ture dhugaadha. Waa hunda dura arraan tana waan jajjabduu qabannee dhiyaanne wanni jajjabduun wanni hundi gammachuu yoo hamileen cabsine wanni hundi gammachuudhatti baataa. Oromoon abbaa haqaati yeroo taa hunda Oromoon abbaa haqaati itti baati waan isii ammoo hamilee cabsuun gaarii miti mee waa hunda dura ilmaan Oromoo seenaa waliif sheer godha waliyyaama dhaamsaan amma dhaamu deemu kana dhaloonni irra guddaan dhaloonni ammaa dhageeffachuu qaba. Kan ammaan duraallee dhageeffachaa turanii amal lama guutuu dhaamsa kana dhaamaa jirra waa amata lamaa miti qabsoon amat 150 abaaboon teenyarraa kaasii ilaamma ilmaan Oromoo walumaaf dabarsaa jiran. Nutis abaaboo teenyarraa dhaalle akkuma Oromummaa abaaboo teenyarraa dhaalletti qabsoos abaaboo teenyarraa dhaalle. Tanaafuu dhaamsa qabnu kana jenereeshina keenya kan seenaan bayne kanaaf dhaamsa dhaamna waliif atiis akkumaan hangabbee yeroo tiyya fudhadhee labsaa jiru kanatti labsitee jechuudha. Gammaddeen ilaaltee deemtee rafuurra atiis ana hojii dalaguuf yookaan ansi hojii dalaguuf si gargaaruudhaaf si tinnisuuf waan gootu kana sheer godhe akka hawaasni kiyya dhageeffatuu fi qeeroon dhageeffattuun barbaada. Kanuma. Kanaafuu warree namaa lolan dhageeffadhaagaa amma warree namaa lolan mee takka ol darbaa yooniin dogongora kanin dubbadhu taate kana keessatti namni dogongora mee takka ol darbaa sagaleen ni dhageeffamti haasa'u ni dhageeffamti sagaleen mee yes ni dhageeffamti no hin dhageeffamtu gizee gargarii hin dhaga'u maaliif waan hin maayikitti kaayadhee jiru jecha information isin harkachuun qaba akka sagaleen qaceelloo dhageeffamtu yoo dhageeffamte takka naa ol darbaa. Okay. Warri namaa loluu bare warra dhiisi fagoon dhaqin seenaa Minilikii fi seenaa Minilik duraa waliin haasee leevilan qabdu Oromoon leevilatti wal dhageeffattuun qabdu. Saniifuu jenereeshina xixiqqaa kana waan itti himu jecha gabbuunee gaafa loloo Adwaat irraa kaanu asuma ka Minilik duraa ka Haile Sillaasee duraa gaafa loloo Adwaa namni lolee biyya san tokkoomse. Itoophiyaa san jabeessee Itoophiyaa Minilik jaare san qabee dhuga eenyu jeneraalonni gootawwan abaaboo teenya jechuu abaaboo teenya gootawwan keenya abaaboo teenya tawaan loltuuf hin beeyne adeera keenya kawaan loluuf hin beeyne abbaa keenya kawaan loluuf hin beeyne kajeynummaa hongan qabne hin jibbinaa abaaboo teenya tan Adwaaf lolte hin jibbinaa. Warri waan kana jibbu dhageeffadhu Oromoo warri waan kana jibbu warri Abiyyiidhaaf irraa harka dhawu warreen arraan tana seenaa goobanaa daaccee abbaa keenya jiru seenaa goobanaa daaccee abbaa keenya jiru goobanaan daaccee akka dongoraatti nu barsiisan malee abbaa keenya Itoophiyaa takkitti tokkoomsuufi lola jedhee hawaasa keenya barsiisu barsilaa nuu nafne bar seen duruu orientation ni eegalee alhamdulillah rabbil alamin way bikka arra jirruu fi bikka amata khale bikka amal lama dura jiru bikka amata dura jiru rabbii khaliqa rabbii dachii fi samii uume rabbii urjii aduu uume rabbii gaarreen uume rabbii dachii fi samii utubaa takka malee uume galanni guddaan si haa ga'u bikka arra jiru kanaaf
galanni dachatti si haa ga'u yaa Rabbi. Dura Oromoon wanni wallaalte kana nin godhadhee malee humna tiyyaa nin godhadhaa malee gidaara sibiila dhiibu jirta. Sibiilli kun gidaarri kun akka sii laaffatu yaa Rabbi si keessa naa jira yoo keessa naa jiraanne keessa naa jiraadhu ji waan feete hojjedhu amantii feete qabaadhu Rabbii tokkichaa kee galata galchi akka Islaamaatti akka Kiristaanaatti Rabbii tokkichaa keetiif galata galchi waan gootu keessatti akka waaqeffataatti Rabbii keetiif galata galchi waan gootu keessatti Rabbii guddaa galanni si haa ga'u. Maaliif hamtuu keessattis tola keessattis galata galfachuun gaarii ilmaan Oromoodha. Haasawaa keessatti illee galata galfachuun barbaachisaa. Yeroo duula deemtuuf kaan dhiisi dhageeffadhu Oromootii. Arraan tana bar ni dhaqqabamne. Tanaafuu warreen seenaa Haayile Sillaaseetii fi seenaa Minilik seenaa Goobanaa Daacee abbaa keenyaa jedhanii duruu ilmaan Oromoo barsiisaa jiran. Doofaan biyya keessaa Oromoo hoogganu. Ilmaan Oromoo Goobanaa Daacee abbaa keenyaa Minilik abbaa keenyaa jedhanii waan Hacaaluu Hundeessaa irra du'e waan abaaboon teenya irra duute jambar godhanii abaaboo teenya tan Minilik dura dhaabbattee dhumte fakkeenyaaf hin siima. Fakkeenyaaf fagoon dhaqu hoggayyuu tana nama seenaa abaaboo teetiyyaa nama adeera kiyyaa beekuutu kabiraatis beeka. Mucee amma mucee akkatti jeesan jaayyaa Alii Siree akkatti du'e seenaatu himaa jechuudha. Eenyutu jeese Minilik eenyutu jeese Goobanaa Daaceeti. Mucee amma mucee mataa gad awwaalanii dheengadda abaaboon teenya tan isa dhaqqabde hundi nuumaa turte. Mucee amma mucee mataa gad awwaalanii ka ajjeese Goobanaa Daaceeti. Goobanaa Daacee abbaa keenyaa jettaa jechuudha. Yaayyaa Alii Siree Goobanaa Daaceetu jeese. Goobanaa Daacee abbaa keenyaa jettaa jechuudha. Akkana barataa jechuudha. Dhaloonni kana barataa jechuudha. Nama abbaa isaa jeese. Nama akaakoo isaa jeese. Nama akaakayyuu isaa jeese. Kana abbaa kee jettee lamada baratta. Abbaa kee badaa. Adeera kee badaa. Badaa jettee itti himtaa jechuudha. Warri Wadaay Galmoo Qormoosoo jeese Goobanaa Daaceeti. Wadaay Galmoo Qormoosoo harka marachaati bishaan irra du'e osoo yaa bishaan jiru. Wadaay Galmoo Qormoosoo kun abbaa gadaa kan lolchiisaa Minilik dura dhaabbatee kan calii calanqooti. Abbaa keenya wanni nu balbalchu abaaboo teenya akkatti duune beeynaa belbelle malee haasawa jaalalaa fi miti ka belbellu. Kana hunda maal si garsiisa? Seenaa wallaala warra saniif lolu. Warri waan saniif san baratee ammaas uummata Oromoo barsiisaa jiru dhaloota xiqqaa kana akkam barsiifne dhaqqabachuu qabda. Jenereeshina uumuu qabdaa jechuudha. Bahar Waaree goonni keenya miilli maalitti irraa murame osoo loluu Goobanaa Daacee faala. Quncaas Dacee faala obboleessa isaa. Warreen Wadaay Galmoo Qormoosoo irra dhiichise. Warreen abbaa gadaa keenya kan Minilik dura dhaabbatee lolchiisee lole irra dhiichise reefkasaa irratti osoo inni waywaatu laalaa madaafaa fi qawween dhaabbatee osoo waywaatu baga dhumne jecha warra dhaabbatee irra dhiichise adeerra kiyya abbaa kiyya saniis. Adeerran keenya warra calii calanqoo abbootii teenya warri calii calanqoo warra Minilik jala dhaabbatee abaaboo teenya jeessise. Isaanis Goobanaa Daacee irraa takkaa jechuudha. Akka Habiir Adam, akka Ali Galmoo fi Wadaay Galmoo adda baafadha. Yeroo hunda wal isin irraa dhoyti. Akka wal isin irraa dhayin Ali Galmoon fi Habiir Adam abaaboo teenya warra Minilikii fi Goobanaa Daaceetiin bitame. Warra calii calanqoo gootawwan keenya Bahar Waareetii fi Wadaay Galmoo fa'aa jeese. Kana dubbiin. Warreen kun warra bitaman abbaan gadaa Goobanaa Daacee Harargees guutu jira. Usnee dadhabne. Arrammoo duriis dubbachaa turre. Arrammoo ni baqeessin addaan. Akka kitaabaatti Goobanaa Daacee Harargeenis ni qabdi. Calii calanqoo Minilik hin boone. Calii calanqoo namni calii calanqoo cabse Oromoodhaa Oromoo cabse.
wadaay galmoo hormoosoo namni jeese mililikii miti dhugaan isinii maa dhageeffadha seenaa dhugaadha goobanaa daaccee kan harargeeti kan jeese ali galmoo fi kabiir aadam faadha warri wadaay galmootii fi bakar waaree miilarraa mure warri bakar waaree jeese mililikii miti waraanni mililik duuba jira loleen beeku waraana goobanaa daacceedha kan harargeeti warra duubaan itti fide saniitu humneeffatee humna goobanaa daaccee kan kutaa biraati wajji obboleeyyan keenya ilmaan oromoo wal fixe akka amma ilmaan oromoo godhaa jiran kana akka ilmaan oromoo adda bilisummaa oromootti ilmaan oromootti erganii akka ilmaan oromoo naannoo amaaraa erganii akkatti duubaatti dhawan kanatti mililik duubaatti dhawaa ture oromoo kutaa biraa oromoo harargeetiis kan akka kabiir aadam faa kan akka ali galmoo faa bakar waareetii fi wadaay galmoo faa warri ajjeesise goobanaa harargeeti jechuudha. Goobanaan harargee kan arrallee harargee kana godhaa jiru. Goobanaan harargee akka Jaafar Aliiti. Kabiraatii miti. Isin galtee? Goobanaan harargee arrallee harargee akka godhaa jiru waliin garraa jechuudha. Laallee garra. Kana jechuun dubbin sheergol. Wanni kana caalaan jiru. Barnoonni kana caalaan jiru. Arraan tana Oromoon sheergoli. Arraan tana Oromoon maal godhaa jirti? Tan kaleetiin akka wal fakkaattu. Akka Oromoon diinaan hin mo'amanii sii galaa jechuudha asirratti. Akka Oromoon nafxanyaan hin mo'amanii sii galaa jechuudha. Akka Oromoo malee Itoophiyaa tiifachuun hin dandeemnee sii galaa jechuudha. Oromoodhaan malee wadaay galmoo hormoosoo abbaa gadaa keenya kan miliik dura dhaabbatee maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya idda Oromiyaa kannine gabroomnee jiraannu duunee dhabamuu wayya kan jee namni jeese miliikii miti mannafxanyaatii miti Oromoo duubaan itti fidde calii calanqoo duubaan itti fidde Oromoo abaabuma teenya adeeranuma keenya abbootii gadaati abbootii garaati dhiifama abbootii gadaatiin jaami abbootii garaati bar jara lamaanii bar wanni jarri lamaan itti wallale abbootiin garaatii fi kun mililikiif hin gabroomnudha warri mililik dura taa'ee kabiira ali galmoonni abjuumeeti mililik fudhatee maarree keejiifa jarri wadaay galmoo dura dhaabbatan mililikiif teenyee haasoonee gabroomnaa jaan wadaay galmoo hormoosoo haasoo mililiki wajjin qabnuudha bikki jarritti dabe deemanii mililiki galanii duubaatti fidanii jechuudha warri wadaay galmoo jeese mililikii miti waraana mililikii miti goobanaa harargeeti warri bakar waaree miila irraa mure madaafa taatullee warri jeese ilaa haga fadis bakkoo ilaa hagasi jala deeme goobanaa harargeeti warri bakar waaree jeese kamilli isaa irraa murame madaafaan ta'u ka jeese ilaa haga maayyii jala deeme miila gaalolaatti Oromoo abbootii garaati tanuma akka ammaa tanaa jechuudha warri wadaay galmoo jeese mililikii miti goobanaadha goobanaa harargeeti kan duubaan itti fide akkasitti isinii adda baafnaa jechuudha kanagaa abaaboon teenya tan dur lolaa turte eessaaf Itoophiyaadhaaf Baalchaa Abbaa Nafsootii fi Abdii Saagaa jaranaa gootawwan saylan gaafa lola adwaasa lolan xaaliyaanii lolan jeeyna isaanis abaaboo teenyuma tan Itoophiyaa jaarte tawaan loltuuf hin beeyne jechuudha kanarratti walii galla warri kun abaaboo teenya juu bikkitti nyaadhamtu yeroo hunda ilmaan surrii kasii qabu olii guurrateeti abiyyiin
Saniif dura qabanii abaabota nyata Itoophiyaaf lolte jaanii kursii Abiyyi eegaa turanii jechuudha. Waan sanii diigame qabadhu waan sanii diigamaa dhufu jira. Abaabote adeera kee kan namaa lolu gowwaa namaa lolu beekuun dirqama. Goota kee ka ifii lolatu ka namaa lolle ka hiju ka obboleessa isaa dura dhaabbatu ka diina duraas dhaabbatu goota ifa si baasu fi ka dukkana siin deemu goota Oromoo kan ifa si baasu ka dukkana siin deemu beekuu qabda. Goonni hiriyaan qabne ka dukkana keessa si naqu abbaa kee adeera kee ka lolu. Goota dukkana siin baafne ifa si baasu abbaa kee adeera kee goota kee adda beeke. Jaalmarroodha ka ifa si baasu. Woboodha warri ifa si baasu. Warra seenaa adda baratee toltuu fi kan adda baratee afaan qawwee malee nun baaftuun ifa si baasuudha. Ifatti ibbaasuudha. Kana dubbin. Gootawwan kee kan Itoophiyaan tun minyaatti jiru. Kafirraa eegu. Kan waan abaaboo teenyaa hagatti akka sharafna jiru. Kan akka Jawaar Mohaammed eeggachuudha. Kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan seenaan inni dubbatu mataa zirsi gootu jechoota inni dubbatu jechoota gootummaa jechoota inni dubbatu bara abbaa garaa osoo ta'u fedhe Koloneel Gammachuu Ayyaanaa abbaa garaa osoo ta'u fedhe bar barsiisaa Abiyyiiti bar abbaa garaa ta'e nu kan osoo fedhe mana hidhaan taa'u bar haasawni isaa mataa zirsi godhu suusisoo kanneessu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gootawwan keenya kanneen mana hidhaa jiran kanneen yoonii fi sosso'an qabsoo ofiitiif akka hin dagamne sosso'an gaariidha. Warri dagamees ni deebi'a. Warri deebi'ee warra dagamne sanii hojii deemuu qabda Oromoo bayyanattee. Tanaafin hoggayyuu goota namaa loluu fi goota ifii loluu ja'a jechuudha. Tanaafin ammaas hamileen cabsinii ja'a. Ani osoonii fi maqaan kiyya Mr. Hamileen cabsinii naan jettanii akkaanin jaaladha. Waanin maqaan addunyaa tanarraa jaaladhu maqaa abaaboo tiyyaati. Maqaa Oromoo kan abaaboowwan keenyaa kan itti makaa hin qabne maqaa Oromoo qulqulluu kan itti makaa hin qabne maqaa Oromoo qulqulluu warra akkasiitiin jaaladha jechuudha. Maqaa akka leenjisoo kan nama leenjisu si leenjisa. Sigalee maqaa akka roobaa maqaa akka galmoo maqaa akka hormoosoo maqaa akka bakar sigalee maqaa Oromoo qulqulluu kanaan jaaladha jechuudha. Garuu sanii gaditti osoonii fi sanii gaditti hamileen cabsinaa maqaan kiyya hamileen cabsinaa hagumaan qabsoo qabadhe daraniin eegaan as dhufe hamileen cabsinaa qabadhe jechuudha. Keessaafuu amal lamaan kana takkaa afaaniin hin buune hamileen cabsinaan amal lama viidiyoo kiyya kaniin dubbachaa ture hunda keessa dhageeffadha. Waan amma dhufe kana hunda wallaahi beekaa osoo hin ta'in seenaa qabsoon na barsiise beekee osoo hin ta'in maaliif rakkoo si barsiisa waa hunda. Tanaafuu arra Oromoon akkana ta'uu warri nama laal hirrifatinaa warra namaa lolu kan qabamee an akkasiin ta'e ni beeka garaaf lole ni beeka. Kaan barnoota irraa fudhatu nama namaa loluuf abadan hirrifatin yoo gadhiiftees boru deebi'eetuma namaa lola garaacha. Namni garaa lolu akkuma OPDO kana kan Jawaar Mohammediin taa'e jennee dadhabna. Goonni keenya kamaniidhaa jiru Jawaar Mohammed. Yaa Jawaar Mohammed ummatni kun ummata leenjuu miti. OPDO'n baanan tan maqaa tan Oromummaa OPDO'n sabboonummaa hin qabne. OPDO'n nama jala deemuu barte. Hagam feete yoo leenjisan leenjiin fudhattu. OPDO'n gaanguma gaangee harreelleen ni baratti sindhiittuu harreelleen shoo jechaa fe'atan gaangeen fe'attu gaangeen shayxaana keessa guutu akka waan baranne wooma dutuu waa takka akkan baranne keessa guutu gaangeen waan barattu humnaan fe'amteetti humnaan babbaatee galti bilisaa miti
harreen fe'amuu malee bilisa fe'amuuf gabroomte malee bilisa waan gabroomteef harree ja'a malee harreen bilisa dhaabbadhu jettanii yoo barsiiftanii dhaabbattee fe'amti. Gaangeen ammoo hin barattu. Niis ni fe'amti niis hin barattuus. Harreen ni baratti ni fe'amti. Gaangeedha jechuudha. Gaangeen niis hin dhaltu. Niis hin barattu. Fe'amuunis irraan ooltu. Oppiidiyoon gaangeedha. Jannee kadhannee dadhabna. Ummata kana maaliif faayinaalii ummata kana wanni inni jees ni jirti harka dhibbarraa harki 90. Ummata kana ummanni kun gidaara ummanni kun achi keessa hedduu qawwee qaban isaan kana humneeffannee ummata Oromootti sossobnee garagalchinee akka isaanii duula godhaan dhugaa. Deebi'anii isaa nyaatan. Godhamte wanni saniis garuu faayinaalii waan isaanii deebi'an hin dhiisan. Tanaafuu wanni OPDO jedhan zalaalam wanni abbaa garaa jedhan zalaalam OPDO fi abbaan garaa tokko waan baratuu miti. Isaan waan if dura haanii miti. Isaan waan if dura haanii deemanii isaan ergachuu. Isaan ergamuu baranii ni ergan. Waan biraan fedhan. Sanaafuu akka ergannu irratti silaataanii arra abiyyiin aangoon qabatu. Osoonii fi OPDO akka ergannutti gaafa silaa Oromoo wal taate OPDO walaa lamma walaa abiyyi walaa kana akka ergannutti sheeppi goone arra sadarkaa kanan taanu sadarkaa kanan geenyu. Abdullah Khalil Jaani yaa ammallee ati biltsiginnuma kan haadana muutiifuu takka qophaa'ee jiru kan itti fannifamu. Abdullah Khalil ati Oromoo miti maquma waafattee sirra jirta malee warreen as keessaa jiru gizee gargari anni ullaalu komantii gizee gargari ijjira na buuti. Abdullah Khalil Jaani ati kaas keessa jiru siin darba baye ati waslaattaadha. Ati yeroo ammaa haada siifannifamee jiru haada siifannifamee jiruun agartu. Yeroo ammaan tana biltsiginnaa haannamu yuutuufu haanni fannifamee ta'a. Namoota akka tattaa'u gartaniifi yambar warmbar sanqal kaan akkana ja'a kaan yoomaan du'aa ja'a kaan akkamittiin du'a ja'a kaan eessuma seenna ja'a kaan addunyaa Ameerika deebi'u kaan biyya biraa dhaqu Oromootichi jira ja'a. Oromoon addunyaa tanarra bikka hin jiran jirtu. Kaan addunyaan namuu yaadaan seenee fuulli cileetee garagalee mee fuula abiyyi ilaala. Gubachuun keessaa gubachaa dhufe. Dirqiidhaan if jajjabeessa malee kutee jira jechuudha. Kanaafuu ani barnooliin arra uummata kiyyaa kannu kana. Warri sheer gootan galatooma. Warri sheer gootan galatoomaa fayyaadaa. Warri sheer hin goone fayyaadaa isinis. Goonni namaa loluu fi goonni fi lolu go'a kanarratti dhuma amma gaachi booda Oromoo wanni godhuu qabdu. Waan dabarte dhiiftee gootowwan keenya kan gaaraatii fi gootowwan keenya kan maneedhaa jiran wanni godhuu qaban maali? Warreen arra gootowwan keenya kan maneedhaa jirurraa namni dubbatu hawaasa Oromoo nuti. Hawaasni Oromoo kanneen kutaa hundi yoonii fi waraana keenyatti idaamne malee waa takkallee wanni nu baasaan jiru. Yoo waraana keenya idaamne malee wanni nu baasaan jiru quba qabaadhu. Waraana keenyatti yoo idaamne malee ilmaan Oromoodha. Keessaafuu wake up ilmaan Harargee. Wake up jaanjana keessa jirtan kana keessaa baha. Namoonni seenaan beeyne namoonni garaa isaatii bulu akkamitti kanatti isin akkamitti qabsoon Harargee keessaa uumamuu dadhabde. Akkamitti qabsoon Oromoo uumamuu dadhabde. Gootaan nu keessaa dhume kaan biyya keessaa yaa'ee goonni dhabamuu ammas hagi jirtan akkamitti falmachuu dadhabdan
ilmaan arsii ilmaan baale please akkuma ilmaan harargee wake up dhiisaa kan biraa qabsoon isin keessan jirre hin taatu hin shaffistu hin deemtu please dhiisaa seenaa dabarte ka'aa hara qabsoodha warritti jirtan galatoomaadha ammoo mataan itti seenaa hidhadhaa obboleeyyan keessanii wajji hidhadhaa dhiisaa summii garaa qabnu haa dhiifnu ilmaan arsii ilmaan harargee kutaan hundi warri summii qabdan hundi please haa seenaa please waan hin beekurraa hin dubbadha waan hin arkee fi waan hin beekurraa hin dubbadha waan hin arkee waan itti jiru please hara qabsoo haa kaanu ilmaan arsii ilmaan baale ilmaan harargee itti jira gaafa Hacaaluun du'ee fi gaafa Jawaar Mohaammed hidhamee fi gaafa hooggantoonni keenya hidhaa jiranii fi amma akka jirru if ilaallu akka hiriiraatti akka hiriira bahutti qabsoon karaa biraa deemti jee mana galee jiraachuu mana galan qabsoon karaa biraa deemti hay qabsoon karaa Gujii fi Booranan oowwuun maaliif nama rifachiifti jaaramuudha itti idaamu humneessu ani diinni hijaana irraa bu'uura obboleessi kiyyoo hijaana irraa ba'e rankaa jenne ani kutaa harargeeti kutaan biraa kutaan diina kiyyaa isteenni diina kiyyaa hijaana irraa bu'uura kutaan kiyyoo hijaana irraa ba'e humaan hin godhu na nyaatee nan fixu nan qoqoru na ciniina na hangusha na ciniina malee lafee nan qoqoru tuni gorsa isin haa taatu qabsoon karaa biraa deemtee jennee mana gallee taa'uun barbaachisaa miti ummata Oromoo waan na dhageeffattaniif galatoomaa isin jechuu kiyya dura dhaamsa kiyya konkuluujiin irraa yookaan immoo xumura haasawuu kiyyaa hamileen cabsinaa oggu takka qabsoon Oromoo waan ammarra geessa irraa hin qabsoo haasawuu kiyya xumura qabsoon Oromoo sadarkaa kana ga'uu ilmaan Oromoo warra falmate warra hamileen cabsin irraa jaalmarroo irraa kan hamileen cabsini jaalmarroon hamileen cabsine osoo hamilee cabseninis ni gala harka kanna akkasimi woboo gaaraa tan jaalmarroo biratti hafte woboo gaaraa tan arra jirtu cinaa dhaabbachuudha sagalee ta'uuf cinaa dhaabbachuu humneessu itti yaa'u Oromoon amma maaligaa amma itti yaa'uu dhabdee amma qeyroo biyya keessaa qawwee saammachuu dhabdee amma itti yaa'uu dhabdee maal naa eedaa jechuudha dhaamsiniin qabu kamaayyii akka gorsaatti waan seenaa dabarteeme kan ammaa waan Oromoon qabu godhuu qabdu dubbadheetiin irraa bu'aa jechuudha maal naa goota yaa woboobi yaa qeyroo biyya keessaa wobootti idaame yookiin bikka jirtu woboo gargaaruun seeni qawwee bikka jirtu qawwee fudhu saami qawween teeti kai qabsoo duraan godhuu turte kai har'a godhi girgireessi kai wanni godhuu qabdu tanaa jechuu seenaa sitti himeetiin waan amma godhuu qabdu sitti hima ani waan hin godhu godheetiin jira amma sagalee si ta'uu qofa sittiin kijibu yoo man girgireessine faayidaa nuun qabdanii beeka wanni isin dalagaa turtan san amma ilmaan Oromootti amma dirree baasa maaliif mootummaa biltsiginnaa fi biltsiginna waliin dhawaa miti kun waan isiniin jechaa turan biltsiginna shaneen nu keessa jirtii jechanii mataa keessa isin dhawaa turan harka jalaatti beekaa gaafa isin dubbatin arrammoo ni dubbanna arra maaliif waan gaafas gootan arra qabsoodhaa jalaa baha jalaa abaluun bade abaluun kute haa jaani akkasitti isin beeynaa jechuudha isinii galtee abaluun kute abaluun bade qabsoo jiraachuuf baddee isin jannaa jechuudha badii bikka biraarraa miidiyaa irraa dubbadhu badii qeyroo kaasi
akka Mustafaa kagaafa qawweedhaan meeqa fixee faayinaalii yaa gootawwan akkasii as ba'uu qabamma gootawwan akkas ta'uu baatullee wanni duraan dalaydee iccitiin kannaa turtee waa godhaa turte san duraan dhokoysaadha amma immoo ifa bayiiti as bayi jalaa bikka isaan sin agarre dhaqii badi jalaa wajjin hojjetin amma kana garaagarummaan isaan walit direeti maares siyaasaa oofachuu miti mootummaan kuftee jirti amma dhugaa walitti himuudha duraan lafa jala dubbachaa turre arrammoo bayi as bayi jalaa badi ani hujiin dhumatte akkas jalaa as bayi harka kanne eenyutti ummata oromootti ani harkaan kanne ani immoo duraaniin dalagaa ture kashane as keessa jirte ja'anii arrabsaa turanii fi warreen sammataa warreen sachi keessa mistira kannaa ana jii irra gabbay dubban ana faadha jii amma gizeen amma dabarraan gaafa waraanni woboodha gaafas Tigreen gaafa waraanni woboo Finfinnee seene akkasiin ture siin dhageenyochu amma owwa kana keessatti as tokkaash madaafa tokko taankii tokko bikka isiin dhoytu ilaamaa horii laalchisu warra dura deemee huccuu nagaa uffatee as tokkaashini beeytaami achin dhayin achi dhayi meetira hangarachi dhayi meetira hangarachi achi dabre bikka tana dhayi waraana keessaan tureniin beekaa dhageeffadhu bikka isin warra waana bikka nameemu bikka sanii maa turtan as tokkaashi qabsoo oromooti isin achi keessaa biltsiginnaa taatanii barri madaafni gizeechi bu'e achi buji'u bar namni tokko guunii fi fakkeenyaaf dirree dhawarraa haramaa guudha ol feete dheeysa jirta ogguu taankiin dirree dhawarraa haramaa dha'uu guufeete gaddabareete as tokkaashiin haramaa xarafa haramaa san dhufee bikka inni dha'uu fedhu achirraa reediyoon an tiima achi dhayi bikka sin dhayi meetira hangana achi dhayi asiiqi meetira hanga kana karaa mirgaa gori meetira hanga kana meetira dhibba hangana itti dhayi bikka san itti deddeebisi akkas jaa jechuu saniifuu as tokkaashoonni keenya arra gabbaanii dubbachuu qaban jenna oromootiyaa warri sheergootan galatoomaa dhaamsiniin irraa dhaamee ummata oromoo ka'e qabsootti idaami ka'e fincila kaasi ka'iroo ispiiriidhaan koottu waraanoo keenya bikka jirtanii qawwee saamaa qawwee wal harka kaa ispiiriidhaan deemaa ka'a ispiiriidhaan koottaa finfinnee seenaa ispiiriidhaan biyyoota hunda qabadhaa warri biyya keessa jirtan ka'a fincila kaasaa hin rafinaa waan dhageeffattaniif hamileen cabsinaan tana fiddee alhamdulillahi rabbil alamin galatooma waan dhageeffataniif fayyadaa nagetti oromiyaan ni bilisoomti yaa obboleeyyan kiyya yaa warra Suud Arabiyaa yaa warra Suud Arabiyaa keessatti hidhamaa ajjeefamaa du'aa mana hidhaa keessatti rakkachaa jirtan rabbiin isin cinaa dhaabbattu du'aa isinii goona isin irraanfanne nagetti naa jiraadha qabsoo karaa hundaanuu ni goona godhaa jirra ni goona yeroo fudhanne nagetti bye oromootiyaa bye oromoo ni bilisoomnaa very soon ni bilisoomnaa very soon garuu shubbisuun gaarii an shubbisaa tanan fedhu finishin qabdu ni if dagatta shubbisaan fedhan cineennattee hanga biyya san harka galfattu akkas shubbisaa noo diinammoo rifachiisuuf waan takka godhuun gaarii nagetti waan biraatiin walit deebina waa'ee wallistootaatiin walit deebina yeroo biraa waa'ee wallistootaa fi waa'ee gootowwan keenya sanii walit deebina nagetti naa jiraadha sheer godhaa warri hin godhimme nee sheer godhaa dawaa nama biraatiin dhabdu sheer godhaa isin galachuu kiyya kana an bar maallaqatti harkachuufi miti maallaqaafi miti gawwaan keenya akka dhageeffatu kan beeyne akka dhageeffatu nin beeddu ati ni beeyta ammoo si keessaan maallee kiyya guddisee noo hin fedhu namni kiyya haa dhageeffatu amin Ameerika adeero gabbeetiin kuulii dalagadha an kanarra maallaqa barbaadu warri kanarra maallaqa barbaadu saa barbaaddatu obboleeyyan kiyya
ni laalaaf sheer ni godhaaf warreen kanaan jiraatu shaaxirummaadhaa jiraatan ani kanaan jiraadhu inni sheer si jeessa kana dhuuf hin jirtu obboleessa keeti obboleessi kee haa dhageeffatu jechuufin siin jaa malee an sheer jechaan turre dur amma immoo dhaamsa babbareeda amileen cabsini yaa goota namaa lolu duubaan na dhawan asii maarree godhanii nu jeessan maaltu chisi geesse ish goota namaa lolu goota ifii lolu sanarraa isaa haasofne gammachuu gootawwan keenya hammaniidhaa jiranis ni bahalu sanirraa isaa haasofne akkatti dagamanis raaflii irraa haasofne waboo teenya gaachana keenya gootaa walii jaalmarroo waboo including waraana xiqqaarraa hanga guddaatti isaanii dhaabbannee dubbanna warri maqaa nu godhe isaanii arra isaan jira silaa jiraachuu baattanii Tigree nu daaran gooti nageette baaqii fayyadaa waan dhageeffattaniif